Jirtan hordoftoota keeraajii Orooti bakka jirtanitti nageenya Oromummaa konkoosinaa gahu har'a oduu addaa tokko qabadhee jira. Oduun kiyya kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Ji'oota jahan dura kan ajjeefame weellisaa Haacaaluu Hundeessaa ijoollee sadi kan umurii isaanii waggaa 5 fi isaa gadi ta'an qaba. Akkasuma luba Dr. Gammachiis Dastaa ammoo ijoollee Haacaaluu sadan karaa barnootaatiin itti gaafatama isaa fudhatanii barsiisuu waadaa galaniinu. Waa'ee barnootaa fi guddina ijoollee Haacaaluu irratti illee maatiin yookaan haati warraa Haacaaluu dhiphachuu akka hin qabne nuti waan kana dhibbumaa dhibbatti itti gaafatama isaa fudhanneerra jedhan. Barnoota oolmaa daa'immanii hanga kutaa 12ffaatitti baasii hunda danda'uun akkasumas konkolaataa mana barumsaatti gara manaa ittiin deddeebi'an akka ramadaniifis ibsan. Ani fi haati warraa koo maatii qabsaa'ota irraa dhalanne kan jedhan Dr. Gammachiis dhiibbaa ijoollee qabsaa'ota mudatu waan beeknuuf gargaaruu murteessine jedhan. Ani yeroo ijoollee ture abbaan koo waggaa 5 hidhaa ture yeroos haati koo na barsiisuuf akka itti rakkattanan beeka jedhan. Haati warraa koo naasisee baaroo tumsaas yeroo baaruun wareegame daa'ima waggaa 2 turte. Obboleessi ishee immoo waggaa 1 isheen dhumaa ammoo hin dhalanneeyyu ture jedhan obbo luba Dr. Gammachiis. Maatiin koos kan haadha manaa koos Haacaaluu wajjin seenaan wal fakkaataa qabnaa jedhan. Maatii keenya gidiraa baay'ee keessa darbanii nu guddisan waan nuti keessa darbine sun ijoollee Haacaaluu mudachuu hin qabu jedhan. Jenneeti waan kana gochuuf kan murteessine jedhan Dr. Gammachiis. Yeroo lubbuun turetti Haacaaluu fi maatiin isaanii hariiroo fi jaalala guddaa qabaataa turuun isaanii ijoollee isaa kana cinaa dhaabbachuu sababa lammeessoo ta'us eeran. Wareegamuu Haacaaluutiin maatii keenya duwwaa osoo hin taane uummata keenya hundatu garaansaa madaa'e. Haacaaluun har'a kan inni jiru. Ijoollee keenya sadan Haacaaluu har'a yoo dhabnellee ijoollee kana sadan guddisuu qabna jenneeti jedhan. Manni barumsaa ijoollee Haacaaluu itti barsiisuu murteessan kun mana barumsaa qulqullina olaanaa qabu akka ta'es dubbatu. Magaalaa Finfinneetti Cambridge International Academy kan jedhu mana barumsaa haaraan qaba jedhan. Kaarikulamii Ameerikaa fi Biritishiin barsiisaa jedhan. Ijoolleen mana barumsaa kanatti baratan yeroo asii xumuran fixan harki 90 biyya Ameerikaa fi Ingiliiz deemu jedha. Ijoolleen Haacaaluu carraa kan akka argatan kan nuti feenu jedhan. Haacaaluun ijoolleen Haacaaluu sadan yeroo barnoota kolleejjii duraa xumuranis biyyoota lamaan keessaa kan isaan filatanitti akka deemanii baratanii fi haala mijeessuufis waadaa galuu isaanii himan. Haadha warraa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi hiriyoota isaa waliin mana barumsaa ijoolleen isaa itti barachuu jiran kana daawwachuu fi maatii Haacaaluus waadaa isaa galeef kanatti gammaduu isaanii Dr. Gammachiis himan. Luba Dr. Gammachiis dhimmoota barnootaa illee ijoollee weellisaa Haacaaluu Hundeessaa barsiisuu waadaa galan kana akka himamu hin barbaaduun ture. Garuu immoo namoonni biraas kaka'anii akka wal gargaaraniif fakkeenya ta'a jedhee hime jedhanii BBC'tti himan. Egaa hordoftoota keeraajii Orooti bakka jirtanitti nageenya Oromummaa kan koosinaa gahu ani nasoodha. Nagaatti. Majiru nuti nagati sinjana safun betu nuti oe turur fage gadan jabe jiru episodini wanta keessa jiru irgadim nebenu achis jira jiru usmayo demi wanta keessa jiru Josefitti wanta keessa jiru Daadhiitti suuriin wanta keessa jiru Aaje goota koo mirga falmataa Koonnis yoo darbee seenaa yaadataa Jirra 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 Goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee.